Irreechi sirna guddina qaroomina Oromooti. Malee irreechi falaasama alaa dhufee fi biyyaa fi adii kamirraayyuu bitame otoo hin taane duudhaa Oromoo gumaacha Oromoon kaleessa ittiin nu gumaachedha. Kanaaf irreechi irree keenya jennee dubbanna. Irreechi kan alaa dhufe miti. Irreechi saba biyya alaa kamirraayyuu kan dhufee fi addunyaarraa kan dhufe otoo hin taane eenyuyyuu kan uume otoo hin taane duudhaa Oromoo ganamaatu waan ta'eef irree keenya jenna. Oromoon garaagarummaa siyaasaa hedduu qabaachuu danda'a. Garaagarummaa siyaasaa yoo qabaanneyyuu kan tokko nu godhu Oromummaa keenya. Kan tokko nu godhu imala Oromummaadhaaf qabnuu fi walitti qabnudha. Abbaan fedhayyuu dhaaba siyaasaa yoo qabaate irreechi immoo dhaaba siyaasaa kamiyyuu oli waan ta'eef irreechi irree keenya jennee kan irra deddeebinee dubbannuuf tokkummaa keenya labsa waan ta'eef uumama Oromoo labsa waan ta'eef baga ayyaana irreechaa waggaa 150 hora Finfinnee irraa dhiibamnee bara kana fulbaana 24 kabajuuf baga nuungee baga siningee jechuu barbaada. Akkuma beekamu ayyaanni bara kanaa gaafa kabajamu akkuma sinin jedhe wantoonni gurguddaan adda godhu. Aadaa keessatti Oromoon intala hangafaas gaafa gurguru ilma hangafaattis gaafa fuudhu karaa addaatiin cidha isaa kabajata. Waan qabutu xuruursa. Waan qabu qopheessa. Waan intala hangafaa heerumsiisuudhaaf godhu hundayyuu intala hangafaa sirriitti gochuudhaaf qophaa'a. Ilma hangafaattis gaafa fuudhu kan dur baay'ee tureera waan ta'eef firatti waammata, ollaatti waammata, qe'eetti waammata. Kanaaf irreechi bara kanaa waggaa baay'ee bakka bakkatti kabajaa turreerra. Qeerroon baay'een kan itti dhiigeeftu kana waan ta'eef hayyuun baay'een kan itti wareegameeftu kana waan ta'eef Oromoon baay'een kan itti wareegameeftu kana waan ta'eef irreechi baranaa akka ilma hangafaatti fuunuu akka intala keenya hangafaa haa heerumsiisnutti qophii addaa fi sadarkaa addaatti ayyaana eegnudha. Kanaaf immoo warri boolee hanga ammaatti qeerroon 2000 ol foollee ta'ee leenji'ee nageenya isaa kabachiisuudhaaf qophaa'eera waan ta'eef qeerroo jirtu sinin jedhaa jirra ayyaana kanaaf hundi keenya ol bira jirra jechuun barbaada. Qeerroon nageenya qeerroon akka jedhan sana otoo hin taane abbaa biyyaati. Qeerrootu Oromoo dhaabe. Kanaaf irreecha isaa kabajuudhaafis kan yoomiyyuu ol dargaggeessi 2000 ol foolleen leenji'ee nageenya isaa kabachiisuudhaaf akka kutaa magaalaa keenyatti hojii calqabee jira. Bira darbee abbootiin qabeenyaa bishaanii fi akaawwii gaafas keessummaa nutti dhufuuf labsuudhaaf kennuudhaaf hiruudhaaf bilisaan kennuudhaaf bilisaan nyaachisuudhaaf Oromoon aadaa isaa kaleessatti deebi'uudhaaf abbootiin qabeenyaa fi qonnaan bultoonni keenya hayyoonni keenya fi hedduun isaanii hojii calqabanii waan ta'eef isaanis carraa kanaan galata guddaa galchuu fi barbaada. Sababni isaa tola kennina gaafa jennu hiika gurguddaa sadi qaba. Oromoon kennaadha. Oromoon hammataadha. Oromoon arjaadha. Oromoon yoo liqeeffateeyyuu hirduu yoo liqeeffateeyyuu guutuu godhee irra dabarsee deebise. Kan ammoo Oromootti eenyuyyuu himu. Oromoon maallaqaa ol nama jaallata. Oromoon horiidhaa ol nama jaallata. Eenyummaa jaallata. Keessummaa simata. Akkuma reefu warri sagantaa beeksisu Zinaash jedhe namni baay'een maqaa garaagaraatiin dhufuu danda'a. Kan nu laaluudhaaf nutti gammaduudhaaf dhufu jira. Kan nu wajjin taa'ee aadaaf safuu keenya duudhaa keenya guddisuudhaaf hojjetu jira. Akkasuma immoo maal ta'e nu laata jedhee kan waa yaaduudhaaf dhufu jira. Kan hundaafuu jirra waan ta'eef jiraachuu keenya immoo warra agarsiisna waan ta'eef baga geenyee baga gammaddan isin jechuu barbaada. Kanaaf hankaabaaf kibbaaf dhufu hundayyuu simachuun nurraa eegama. Hammachuunis aadaa keenya. Akka kutaa magaalaattis bakka afuritti simanna jennee qophoofneerra. Waltajjii addaa qabaannee mitarra kasi waamneef. Yoo xiqqaate foolleen 2000 leenjii kun nageenya kabachiisa jennee jirra. Keewwan keessan immoo keessummeessitoota. Keessummeessitoota. Keessummaa otoo hin taane keessummeessitoota. Warra kaabaaf kibbaa dhufu nama uummata miliyoona 10 asitti hirmaata jennee yaadnee jirra. Dunkaanni karaa afuritti dhaabbata. Asii karaa gooroo kanaan dhaabbata. As walakkaa kanatti dhaabbata. Bulbulaa fi aanaa tokko Boolee Mikaa'el gidduutti dhaabbata. Isa kana hundayyuu kan eeguu danda'uu fi achitti keessummaa dhufuuf coqorsaa fi bishaanii fi waan namni ittiin galuu danda'u kan kennuu danda'u warra as jirtan kana waan ta'eef
isa kanatti gaafatamummaa akka fudhattan carraa kanaan waamichi isiniif dabarsuu barbaada. Sababni isaa kan itti rafan irrafuu jedha Oromoon. Kan itti rafan irrafu gaafa jedhu Ormii fi firri keenya fagoodhaa irreeffachuu gaafa dhufu godinaaleen Oromiyaa alaas keessaa Oromoon fi sabaaf sablammoonni biroo gaafa gara dhufan nutti rafan nageenya keenyaaf qeerroon Finfinnee ummanni Finfinnee nuuf wabiidha jedhanii dhufan waan ta'eef nuun immoo akkuma isaan nutti rafan san akkuma nu abdatan sana taanee argamuudhaaf irreecha irree keenya jennu kana qabannee akka ni dagaagu gochuudhaaf mallattoo faachii addunyaa gochuudhaaf nagaan akka kabajamuudhaaf gochuun dirqama Oromummaa fi itti gaafatamummaa sabaa qabna waan ta'eef isa kana carraa kanaan itti gaafatamummaa kan akkanarraa fudhattan waamicha isiniif dabarsa. Akkuma jedhe kana booda duubatti deebi'uun hin danda'amu. Calqabneerra malee xumurre. Kan calqabne xumuruudhaaf tokkummaa keenyatu nu barbaachisa. Oromoon akka reefu mucoon xiqqoon walaloodhaan ibsite san hammachuu jaallata. Ammayyuu taanaan bakka jenne hin geenye baay'ee nuuf imala fagootu nu hafa. Duudhaan keenya kun addunyaatti akka beekamu gochuudhaaf ammayyuu taanaan hin calqabne malee hin xumurre calqaba gubbaa jirra. Galata qeerroo kanaaf galchuudhaaf galata kaleessa warra aarsaa kafalee kanaa galchuudhaaf waan calqabne kan addunyaa irratti beeksisuudhaaf eenyuyyuu wal namni itti gaafatamummaa qabu nu warra as jirru kanaa fi Oromoota iddoo garaagaraa ta'anii sagantaa keenya daawwatan kana. Kanaaf imaanaa qeerroowwanii fi imaanaa hayyoota keenyaa galmaan ga'uudhaaf duudhaa kaleessa qabnu sana migirsuudhaaf Oromummaa keenya ol kaasuudhaaf hammataa ta'uu keenya baruudhaaf akka duubatti hin deebines agarsiisuudhaaf ayyaanichi karaa nagaatiin akka inni kabajamu gochuudhaaf isintu abbaa qe'eeti waan ta'eef isinirraa itti gaafatamummaa guddaatu eegama. Oromoon akka Oromootti akkuma isin hin jedhe dhaabni siyaasaa baay'een jiru. Dhaaba siyaasaa namatu uume malee Oromootu dhaaba siyaasaa uume malee dhaabni siyaasaa Oromoon uumne. Oromoon dhaaba siyaasaa uume dhaabni siyaasaa Oromoo uume kamiyyuu hin jiru. Maaliif dura uumamne kan Oromoo uume Gadaa, kan Oromoo uume Irreecha, kan Oromoo uume eenyummaa isa kaleessa ganamaa sani. Waan nu uume kan ammoo garaagarummaa siyaasaa yoo qabaan akka Oromootti keessummaa dhufu kamiyyuu karaa nagaatiin kabajuudhaaf Oromummaa keenya tokkotu godhe qabannee akka irreechi keenya milkaa'u gahee keessan akka baatanii fi gahee keenya keessaa baanee akka namni nu kabajuu danda'u akka nu wal kabajuu dandeenyu akka goonu carraa kanaan waamicha isinii dabarsaa. Sabaaf sablammoota biroo asirratti hirmaachuu dhufanis Oromoon hammataa ta'uusaa agarsiisnee waan godhuufii qabnu sana kunuunsa godhuufii qabnu sana goonee nu warra nama dhiibu otoo hin taane warra hundayyuu hammannee jiraan akka taane agarsiisuudhaaf Oromoon as jirtan carraa kanaan waamicha guddaa isiniif dabarsaa. Baay'ee isin jaalladhaa, baay'ee isinitti gammadaa, ulfaadhaa, horaa bulaa, jeebanaa isinin jedha. Tole, ulfaadhaa, hojii gaggeessaa olaanaa kutaa magaalaa Boolee kabajamoo obbo Xilaahun Fiqaaduu guddaa galateeffannaa.